Baqqala baga gammadde intala saba intala biyya baga gammadden isboortii Baqqala karoorri itti aanutti deemnu maalidha kan jedhu irratti aga ibsa hoggantoota keenya irraa dhageennutti tasgabbiidhaan bakkeewwan deemnuufi gaariidha egaa boona tibbileetii fi keessattuu geetun yeroo jawar irratti aggaamminni jecha aggaamame sana warra fuuldura dhaabbatee warra yeroo sanatti falmaa turedha. Meega kana booda maal eegna obbo Tuli? Sababa network tini telepon agama tufa getuni tiga fatama di mana gini okan security gaudi de ture baye nama jawada nama ubatada jige Sero turanis gara boda na kana kesa bona wajini akka Baqqala ne ko bo jawajira kan dufani sa wajini ko sanas tim saturan polisota wajini amma ega waligal ne kana rajul hundinu kulkullae galak famera jechula diga gara mana saniti de majibu kana boda saganta kaban malaka tauf demo malti gara bitaka demo boda kabani gaariidha. Sinis warri seeraa dhimma isaanii hordoftanii warra Abuukaatoo boru maal kaatanii maal hojjettu kan jedhu sinis boruun nutti himtu ta'ee har'a nutti himtu ta'ee hin beeku. Maalumaafuu hojii guddaa hojjettanii namoonni hidhamuu hin turre har'a gallakkifamanii gaasinis yaalii ijibbaata gochaa turtaniif hedduu galatoomaa jedha obbo Tuli Baayisaa. Qabni kan itti deemnu ta'a jechuudha. Ammaas egaa haa ta'u hidhamuu mallee erga bahanitti immoo gammachuudha qabna jechuudha. Hayyee obbo Tuli Baayisaa. Abuukaatoo hidhamtoota siyaasa Oromoo hedduu galatoomin jedha. Egaa Zaak